Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraata hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu maatii Waaqayyoo hundi nagaadha ani nagaa kooti galata Waaqayyoo maqaan Waaqayyoo Waaqa isa jiraata egaa kan eebbifamee fi kan jajame kan galateeffame haa ta'u egaa na waliin immoo sagalee Waaqayyoo egaa gartuu sagalee Waaqayyoo waliin discuss godhu waan ta'eef kutaa kanarratti immoo egaa wantoota qabiyyee ta'an wantoota jireenya keenya jijjiiru jennee yaannu immoo walii qooduu qabna jechaadha pilaatfoormii sooshaal miidiyaa jiran ulfina Waaqayyootiif ulfina wangeelatiif fayyadamuu qabna waan ta'eef egaa afaan ammoo har'aa bakka biraas egaa wantoota namoota kaaniif afaan Amaarifaatiif qoodu siniifis qooduun qaba waan ta'eef egaa qo'annaa dhuunfaa macaafa qulqulluu macaafa kakuu haaraa kan ta'e ergaan isa dura ammoo har'a waliin ilaalla kutaa kana ammoo guyyaa har'aa waliin ilaalla waliin barannaa wanta Waaqayyoon na ibse xiqqoo isaa isiniifan qoodaa isinis immoo dhaggeeffadhaa namoota kaaniif qoodaa gaafii qabaattan welcome kanan beeku isiniifan deebisa kanan hin beekne immoo jireenyan isa fuuranis namoota narra bilchaatan namoota koosh na godhu jedhee yaadu isaan irraa nan gaafadhaa bu'uuraan irraa sin barsiisu garuu macaafa Amaariffaa miluu hiyoot kan jedhu kakuu haaras kakuu moofas kan walitti qabatee bara 2001 kan maxxanfame ibsa macaafa qulqulluu kan ta'e kan Amaariffaa irraa kan sin barsiisu kanaaf sagalee Waaqayyoo bu'uura ta'e jireenya kootiifis jireenya keessaniifis ijoo kan ta'e macaafa qulqulluu waliin baranna jechaadha. Okay hanga nagaa ergan dubbadhee ለህይወታችን ለኑሯችን ለእንቅስቃሴያችን ለመንፈሳዊም ለምድራዊ ነገራችን ፍቱን መድኃኒት የሆነ ህይወታችንን ኑሯችንን አይምሮአችንን ለሚቀይር ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ሆነን ለዛ እውነት ደግሞ መኖር እንችል ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል ቅድሚያ ማወቅና መረዳት ስላለብን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ዲቴል እንማማራለን እንነጋገራለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኑ አብረን በደንብ ዲቴል የእግዚአብሔርን ቃል የበራልኝን ሼር አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እጋር አከወልን ይላሉ ኤርጋ ዮሐንስ ኤርግ ኢሰዱራ ይላል ይቻላ ኤርጋ ዮሐንስ ኤርግ ኢሰዱራ አራከን ይላሉ ኤርጋ ዮሐንስ ኤርግ ኩን ወቆና ወንሸን ቀባ አራከን ይላሉ ቀብዬ ሰዓት ይላል ሰነድሮ ገሩ ነንገለት ይፈዳ ዋቀዮን እንጀጀነሜ ጎፍታ እንጀጀና መቃሳት ዋቀፈና መቃሳት ኦሎል ቀብና አናፍስ ስኒፍስ ጨራን ከነ ዋቀዮን መቃንሳ ከነ ቢፈም ከን ጀጀሜ ሃጣው ሜ ገለቴ ፈዳ ዋቀዮን ያ ዋቀዮ አባ እጃመንቶ ተሰገሌ ከን አጋኒ ሁንዱማ ገለን ኡልፍኒ ወቁባን ጀጀሙን በራማ በራት ሲፋታው ይብፈም ኦሎል ጂዲ ኦብሎኒኮ በከ ጅራኒት ጎለ ጅራኒት ለፈጅራኒት አያንኬ አራርኬ ይፈምንኬ ኤጉምስኬ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስን tokkon saanitifa baay'atu ergamaan dukkana qilleenser dachee garagadi irratti hojjetu maqaa tokkichalmakee maqaa Yesuus Kiristoosin baraaf jireenya isaan irraa kan qabame haa ta'u nu barsiisi nu wajjiniin ta'e yaa hafuura qulqulluu abbaa sagalichaa abbaa sabichaa abbaa yerichaa inni barsiistu inni humna namatti gootu sagaleen yaa Waaqayyo dubbiin qofti nama jijjiiru afurri keeyotti dabalamu baate dubbiin baay'een jijjiiraman fidu ergamaan Phaawulos akka dubbate nuti gara keessan gaafne baay'ina jechaatiin otoo hin taane humna hafuura qulqulluudhaan jedhe akka barraa'e maqaa Yesuus Kiristoosin humni kee afurri kee ayyaanni kee araarri kee dibanni kee obboloota koo gola jiranitti lafa jiranitti golgaan ayyaana keetii isaan irraa qubatu ergamaan dukkanaa eebba isaanii kan foonii ta'e kan hafuuraa kan koos kan isaanis falmu maqaa Yesuusin haayidhamu nu barsiisi nu wajjiniin ta'e yakkaa keenya beeknus ta'e kan hin beekne kan fuuldura kee jiru dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos isa qulqulluu sanaan nurraa dhiqi galanni ulfinni oqobaan kan keeti maqaa Yesuusitiin ameen. እሺ ergaa Yohaannis ergisa duraa kutaa tokkoffaa ilaallarraa qabiyyee isaati ilaalla qabiyyee kana keessatti wantoota 5 ilaalla wantoota 5 ilaalla qabiyyee har'a ilaallu kana keessatti kutaa tokkoffaa keessatti qabiyyeen kun wantoota 5 of jalaa qaba wantoota 5 of jalaa qaba
seensisaa tokkoffaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga afuritti waa'ee sagalee jireenyaa sana kan dubbatudha. Yohaannis akka argee akka harka isaatiin qaqqabate waa'ee Kiristoos Yesuus kutaa dubbatudha suni boqonnaadhaan waan ilaallu boqonnaa 5 qaba. Isa yeroo irra geenye bal'inaan ilaalla. Seensa garuu qabiyyeewwan 5 jiran lakkoofsa 5 irraa kaasee kan jiru har'a ibsa gaggabaabaa qabiyyee kutaa kana keessa jiru walii ibsineet torban immoo kutaa lammaffaa irratti akkasuma eenyu barreessi yaadni ijoo macaafichaa maalidha barreetti barraa'e maalidha ergaan dudduuba ergichaa jiru maalidha kan jedhu immoo torbeettaan haala akkasiitiin itti fufna jechaadha. Egaa qabiyyee macaafa kanaa yeroo yaadnu ni jalqabaa Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudha. Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu kan jedhu kun tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 kaasee hanga boqonnaa 2 lakkoofsa 28tti kutaan kun wanti inni dubbatu Waaqayyo wajjiniin tokkummaa uumuu kan jedhu dubbata. Waaqayyo akkuma beektan amala maalii qaba? Hunda beekaa, hunda argaa, si'a tokkoon iddoo hundatti argama, hunda danda'a. Egaa Waaqa hunda beeku kana fuuldura kan jiru, Waaqa hunduma danda'u kana fuuldura kan jiru, Waaqa si'a tokkoon bakka hundatti argamu fuuldura kan jiru, wanti Waaqayyo fuulduratti dhokate tokko hin jiru. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 dhattanii gaaf dubbiftan Waaqayyo waan hundumaa beekaadha. Waaqayyo laphee keenya irra guddaadha, waan hundumaa beekaadha, hunduma beekaadha. Kanaafuu qabiyyeen tokkoffaan Waaqayyo wajjiniin tokkummaa waa'ee uumuu dubbata. Egaa jalatti jettanii yoo ilaaltan qajeelfamootii ittiin Waaqayyo wajjin tokkummaa uumaman dubbata. Qajeelfamootii ittiin Waaqayyo wajjin tokkummaa yookaan hidhanni uumaman ifa godhee dubbata kutaa kanarratti. Tokkoffaa Waaqayyo bira dukkanni hin jiru jedha Yohaannis. Waaqayyo ifa. Waaqayyo bira dukkanni hin jiru. Maayichaadha Waaqayyo bira wanti dhokate hin jiru. Dukkanni hin jiru. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 Waaqayyo bira dukkanni hin jiru jedha. Boloota koo amanuun keenya, lallabuun keenya, kennaa nu keessa jiru waa jechuun keenya nuuf wabii miti. Waaqayyo ifa. Qajeelfamni tokkoffaan kanaadha. Inni lammaffaan dukkana keessa immoo tokkummaan hin jiru. Dukkana keessatti tokkummaan hin jiru. Inni nama tokko faana dukkana keessa yoo teessan tokkummaa uumuu hin dandeessan, waliin diskas gochuu hin dandeessan, yaada wal hubachuu hin dandeessan. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kana dubbata. Tokkummaa keessa dukkanni hin jiru. Dukkana keessa tokkummaan hin jiru. Tokkummaa dhugaa Waaqayyo wajjin hin goonu keessa immoo dukkanni hin jiru. Riversii dhalachanu. Inni kan biraa ifaan tokkummaa. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 kan dubbatu ifaan tokkummaa. Tokkummaa dhugaa Waaqayyo isa ifa eenyumtuu bira ga'uu hin dandeenye wajjiniin uumuu kan dandeessan ifaan yoo deddeebitanidha. Jireenya ifaa. Maal jechaadha jireenya ifaa? Jireenya sagalee Waaqayyo dubbisu. Tajaajilaaf isan taane. Jireenyaaf akka namni nyaata jireenya isaatiin nyaatu. Nyaata kan nyaatu nama tokko proud gochuuf, nama tokko waaw jechiisuuf otoo hin taane jireenyaaf akka namni Waaqayyo wajjiniin nyaata foon isaatiif barbaachisu nyaata akkasuma sagalee Waaqayyo soorachuu, kadhachuu, wanta dubbisneef immoo wanta kadhanne sana jiraachuu, shaakaluu si'a tokkoon perfeeshiniin eegamu waan ta'eef. Kanaaf qabiyyeen tokkoffaan Waaqayyo wajjiniin tokkummaa kan jedhudha. As jalatti immoo qajeelfamootii ittiin Waaqayyo wajjiniin tokkummaa uumaman immoo Waaqayyo bira dukkanni hin jiru. Dukkana keessatti tokkummaan hin jiru. Ifaan tokkummaa uumuu dandeenya. Cubbuurraa karaa qulqullaa'ootiin tokkummaa uumuu dandeenya. Tokkummaa dhugaa hafuura qulqulluu wajjiniin uumuu kan dandeenyu cubbuurraa gaafa qulqulloofnedha jedha. Ergaan Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 hanga boqonnaa 2 lakkoofsa 2 dhattanii gaafa laaltan tokkummaa dhugaa hafuura qulqulluu wajjin, abbaa wajjin, ilma wajjin uumuu kan dandeenyu cubbuurraa qulqullaa'uudhaani. Cubbuu jechaan immoo maalidha? Isa namoonni nuun jedhan miti. Isa keessi keenya nutti faradu. Gaafa deemnu, gaafa teenyu, gaafa ciifnu, gaafa travel goonu, gaafa hojii kamuu hojjennu, gaafa iddoo kamitti sochoonu hafuurri keenya, lubbuun keenya kan nutti faraddu san.
isarraa qulqullaa'udha. Cubburraa immoo akkamitti qulqulluun? Fakkeenya boqonnaa 28 lakkoofsa 13 cubbuusaa kan hibatu immoo kan dhiisu Waaqayyo biraa dhiifama argataa'edha. Cubbuu hojjenne sana beekuu, cubbuu sana himachuu, cubbuu sanarraa immoo karaa jijjiirudha. Kanaaf qabiyyeen tokkoffaan kun Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu kan jedhu jalatti tokkoffaa isaa irratti kan jiru qajeelfamoota ittiin Waaqayyo wajjin tokkummaa uumamanidha. Waaqayyo bira dukkanni hin jiru, dukkana keessa tokkummaan hin jiru, ifaan tokkummaa uumuu dandeenya, cubbuurraa karaa qulqullaa'uutiin tokkummaa uumuu dandeenya kan jedhudha. Inni kan biraa asuma qabiyyee tokkoffaa Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu kan jedhu kana jalatti immoo kan argitan Waaqayyoon waliin tokkummaan gaafa taasifaman wantoonni ifaan mul'ifaman immoo jiru. Namni tokko Waaqayyo wajjin dhugaadhaan tokkummaa gaafa uumuu inni dubbateef miti. Inni jecha baay'ee bal'aa kana, xiksii baay'ee kana lafa lafee miti. Gaafa namni tokko Waaqayyo wajjin tokkummaa uumee irraa mul'ata. Inni dubbatee miti irraa dubbata. Maaltu irraa dubbata? Ajajamuu isa keessatti argitu. Kiristoos fakkaachuu isa keessatti argitu. Jaalala isa keessatti argitu. Jaalala isa kam? Unconditional love. Nama jaalatanii jaalattan warri namannis sanaan godhu. Diinota keessan jaalachuu. Diinni kee yoo beela'e laadhuuf kan jedhu sana. Namoota hamaa isinitti godhan, namoota badii keessan barbaadan sana jaalalaan ilaalu. Addunyaa irraa adda ba'u. Dhugaadhaaf amanamaa ta'u. Waa'ee ajajamuu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 hanga 5tti argitu. Waa'ee Kiristoos fakkaachuu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 6 argitu. Waa'ee jaalalaa boqonnaa tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 7 hanga 11 argitu. Waa'ee addunyaa kanarraa immoo adda ba'u. Cubbuu addunyaa kana hawwa foonii wanta foon keenya gara cubbuutti geessu irraa adda ba'u kan jedhu kan immoo tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 hanga 17tti argitu. Inni kan biraa dhugaadhaaf amanamaa ta'u, dhugaa nuu ife sanaaf amanamaa ta'u. Dhugaan kun Kiristoosidha, dhugaan kun Waaqayyoodha, dhugaan kun Hafuura Qulqulluudha, Abbaadha, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Waaqayyoon kun immoo si'a tokkoon bakka hundatti argama, hunduma arga, hunduma danda'a, hunduma beeka. Isa hunduma beeku, isa si'a tokkoon bakka hundatti argamu, isa hunduma dhaga'u, isa hunduma irratti aangoo qabu, Waaqayyo kana fuulduratti immoo maal ta'u? Amanamaa ta'u. Kan ammoo kan argattan ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 hanga 28. Kanaafuu egaa qabiyyeen seensi wangeela ergaa Yohaannis kun inni duraa maal jenne? Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudha. Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudhaaf immoo wantoota ijoo ta'an sagaleen isiniif kaase. Waaqayyo bira dukkanni hin jiru. Dukkana keessa tokkummaan hin jiru. Ifaan tokkummaan kan uumamu. Cubburraa adda ba'uudhaan, cubburraa karaa qulqullaa'uutiin tokkummaan kan uumamu. Dhugaadhaan immoo wantoota kan arfan gaafa goonu jireenya keenya keessa ajajamuun, Kiristoos fakkaachuun, jaalalaan deddeebi'uun, addunyaarraa adda ba'uun, dhugaadhaaf yookaan wangeelaaf, kitaabota 66 Hafuura Qulqulluu isa keessa keenya jiru sanaaf immoo amanamaa ta'uudha. Jennee qabiyyee tokkoffaa wangeelli ergaan Yohaannis isa kana dubbata. Qabiyyee inni lammaffaan ijoollee Waaqayyoo. Argitanii wantoota asii ol jiru kana laayivii keenya keessatti shaakalaa gaaf dhufnu ijoollee Waaqayyoo jedhamna jechaadha. Ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo cal jennee pheenxee taane miti obboloota koo. Namoonni tokko tokko keessatti dhaladhee isiniin jiru. Gaafa itti siqxan sagalee Waaqayyoo hin beeku, kadhata hin beeku, yaada macaafa qulqulluu gadi fageenyaan hin beeku, jireenya sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'e hin beeku, pheenxeedhaan jedha. Obboloota koo of hin shawwadinaa. Dhiisaa mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa dhiisatii waa'ee taa'usii yookaan waa'ee taa'usii kan Ameerikaa kan biyya lafaa kana dhadhanii seenuudhaaf kiraateriyaadha gaafata. Cal jettanii seentan. Dhiisaa mootummaa Waaqayyoo ifti oolicha ta'e. Isa hunduma uume, isa hunduma argu, isa si'a tokkoon bakka hundatti argamu, isa uumama hundarratti aangoo qabu Waaqayyo dhiisati. Inni kan biraa qabiyyeen lammaffaan ijoollee Waaqayyooti. Egaa yaadni ijoollee Waaqayyoo jedhu kun ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 29 hanga ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 24tti argitu. Kana jidduutti argama waa'ee ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo kutaa kanarratti amala lama qabu. Tokkoffaa ijoollee Waaqayyoo waan isaan ittiin adda baafaman qabu.
waan isaan ittiin adda baafaman qabu. Maaliin gaaratti isin ibseera. In ajajamu, Kiristoos fakkaatu, jaalalaan deddeebi'u, addunyaa irraa adda ba'u, dhugaadhaaf amanamu. Dhugaadhaaf amanamu. Kana kan argattan tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 29 hanga boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti arguu dandeessu. Qabiyyee dhalaallaa jirra waan ta'eef chaaptarii 5 ditteelii ilaallamu. Boqonnaa hunda isaa waan ilaallufu kanaafan ibsa isinii kennuudhaan rakaadhaa. Inni lammaffaa ijoollee Waaqayyoo maaliin beekamu? Amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo qaban. Ijoollee Waaqayyoo amantiin isaanii guutuudha. Amantii ittiin kolkolee biyya lafaa kana argannu isa miti kan hin jedhu obboloota koo. Wanta biyya lafaa kana warri cubbamoonnis yoo hojjetu ta'in argatu. Isaan bira jira siruma. Amantii guutuu kan jedhu kun amantiin keenya Kiristoosi. Amantiin keenya sanuuf qalamedha. Amantiin keenya Kiristoos ofiisa aarsaa godhee kenneera. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbisaa dhaqaati. Waa'ee amantiin eenyu akka ta'e sirriitti ibsa Phaawulos seensa isaa irratti. Amantiin keenya Kiristoosidha. Amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo. Amantii kana gaafa qabattan argachuu keessatti, dhabuu keessatti, ol ba'uu keessatti, gadi bu'uu keessatti, gadda keessatti, gammachuu keessatti jireenya ani ijoollee Waaqayyooti jedhu qabdu jechaadha. Kan ammoo kan argitan ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 hanga 24 irratti ifaan kaa'ee jira jechaadha. Ifaan kaa'ee jira. Kanaaf qabiyyeen lammaffaan kun ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo kun ijoollee Waaqayyoo waan isaan ittiin adda baafaman qabu. Lammaffaa irratti amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo isaan taasisu of keessaa qabu jechaadha. Maaliin adda baafamu? Ajajamuudhaan, Kiristoos fakkaachuudhaan, jaalalaan, addunyaa irraa adda ba'uudhaan, dhugaa Kiristoos isaaniif ife sanaaf amanamaa ta'uudhaan adda ba'u. Okay. Qabiyyee lammaffaa ammana dubbannee yeroo ta'e qabiyyeen sadaffaan hafuura dhugaati. Hafuura dhugaa. Kun immoo ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 6 irratti argitu. Namoonni yeroo tokko hafuura dhugaa hin qabaa. Hafuurri dhugaa mallattoo qabu obboloota koo. Hafuurri dhugaa waan hojjetu qaba. Hafuurri dhugaa filtariidha. Hafuurri dhugaa hafuura qulqulluudha. Hafuurri dhugaa hafuura Waaqayyooti. Hafuurri dhugaa hafuura nu uumedha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 dhattanii gaafa laaltan Waaqayyo nama biyyee lafaatiin tolchee hafuura jireenyaatti baasee namnis kan deemu kan socho'u ta'edha. Waaqayyo kan jedhu achi keessatti abbaan jira, ilmi jira, hafuurri qulqulluun jira. Hafuura dhugaa kan jedhu kun Waaqayyoodha. Humna ittiin fayyisnu qofa miti. Yeroo tokko namoonni akkasitti ilaala hafuura qulqulluu. That is God. Waaqayyoodha. Kanaaf hafuurri dhugaa nu keessa jiru kun immoo mallattoo qaba, amala qaba. Namootni hafuurri dhugaa isaan keessa jiru hafuura sobaata adda baasu. Bara kana keessattuu dhaloota sooshaal miidiyaa kana keessa gulufan olaaltan ta'e hunduma ameen jedhu. Hunduma. Namni beezii macaafa qulqulluu qabus dhufee gaafa isaan lallabu ameen jedhu. Hattuunis gaafa lallabu ameen jedhu. Barsiisa dhugaas kun dogoggora obboloota koo. Namoonni hafuurri dhugaa isaan keessa aktiif ta'e. Hafuurri dhugaa sun keessa isaaniitti kan hin duune. Hafuurri dhugaa namoonni jireenya isaanii keessa aktiif ta'e jiraataa ta'e keessa isaaniitti socho'u hafuura sobaata adda baasu. Kan ammoo ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1, boqonnaa 4 lakkoofsa 3, boqonnaa 4 lakkoofsa 5 ilaala. Hafuura hunda namanii naadha Yohaannis. Maaliif hafuura dhugaatu keessa isaa jira waan ta'eef. Hafuura dhugaati. Hafuurri dhugaa hafuura sobaata adda baasa. Lammaffaa hafuura dhugaa sana immoo dhugoomfachuu. Kan ammoo kan argitan achuma ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 lakkoofsa 4 lakkoofsa 6 irratti argitu. dhuጎምፈችው ኮንፊርሜሽን ያን የእውነት መንፈስ በሕይወታችን ላይ ማረጋገጥ እውነተኛ እግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ሲኖር ውሸትን እንለያለን እውነትን ደግሞ በሕይወታችን በልባችን ላይ በጉዟችን ላይ በእንቅስቃሴያችን ላይ እናረጋግጣለን ደመ ነፍስ አይደል ዝም ብለን አንነዳ ጫልጅኔ ኖፈም ጫልጅኔ እንገገፈም ንሰደፋን ከና ቀብዬ መጫፈ ከና ኢነርፈፋን ቀብዬ ንርጋ ዮሐንስ ድራ ማለዳ ጃለላ ዋቀዩ ከነሞ የሰተርጊቱ ኤርጋ ዮሐንስ ድራ በቁና አፉር ለኮፍሳ ቶርባ አንገ በቁና ሸለኮፍሳ ሰዲ ዋይ ጃለላ ዋቀዩ ዱበታ ጃለሊ ዋቀዩ ኩን ማሊዳ ጀዳ ቶኮፋ ጃለሊ ዋቀዩራ ከመደ ተውሳ ዱበታ
Boqonnaan 4 lakkoofsa 7 hanga 10 maddi jaalala dhugaa Waaqayyoodha. Soorsiinsaa Waaqayyoodha. Lammaffaa irratti waa'ee jaalala Waaqayyoo kana maal dubbata? Jaalala Waaqayyoo mul'iseef deebii sirrii kennamuu qabu moo dubbata. Jaalalli mul'ateera, fannoo irratti mul'ateera, qaraanoo irratti mul'ateera, du'uun kan nuu malu du'a keenya sana mul'ateera. Jaalala Waaqayyoo mul'ate sanaaf immoo deebii sirrii kennuu qabnutu jira. Afaan miti, jechaan miti, akka koo kana barsiisu lallabuu qofaa miti obboloota koo. Kuni kennaadha. Namni tokko barsiisa, lallaba, hafuuramaa baasa yoo ta'e. Kennaadha. Kaaraaktarii guddisuu. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 29 Waaqayyo waa'ee kennaa isaatiitii fi waa'ee waamichaatiif hin gaabbuu jedha. Jaalala Waaqayyoo mul'ifameef deebii sirrii kennu. Wanta hafuurri keenya nutti faradu, wanta keessi keenya nutti faradu, wanta gaaf ciibnu gaaf deemnu kun mee sirrii miti jedhee hafuurri keenya nu waqqasu dhiisuu, qalbii irratti jijjiirrachuu gatu. Kun immoo kan argamu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 11 hanga 13 akkasumas tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19 hanga 21 irratti argitu. Kutaa kana irratti argitu. Kanaaf maatii Waaqayyoo qabiyyeen arfaffaan maalidha? Jaalala Waaqayyoo dhugoonfachuudha. Jaalala Waaqayyoo dhugoonfachuu qabna jechaadha jireenya keenya keessatti. Dhugoonfachuudha qabna, iddoo kennuufidha qabna. Kanaaf jaalala Waaqayyoo kan jedhu kana jalatti tokkoffaa jaalalli Waaqayyoo irraa kan madde ta'uu isaa hubachuu. Lammaffaa jaalala Waaqayyoo mul'iseef deebii sirrii kennuu, kadhachuu, wangeela dhugaa ba'uu, hafuura qulqulluu jireenya keenya irratti waamuu, hafuurichaan gaggeeffamuu, wanta inni jibbu, wanta inni jaalatu jaalachuu. Inni sadaffaan jaalala Waaqayyoon dhaabbatanii jiraachuu. Namni gaafa jaalala Waaqayyoon dhaabbatee jiraatu waa'ee warra baduu sana hin cinqamu. Barsiisota sobaa fi dogoggortoota hattoota gaafa argu akka Yohaannis kanan dubbata. Hin callisu. Jaalala Waaqayyoon gaafa dhaabbannee jiraannu diina namootaan horannu jechaadha. Diinni keenya seexana malee nama miti. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 hanga 16 dubbisa. Inni kan biraa jaalalli Waaqayyoo kun arfaffaa irratti maal qaba? Sirrummaa jaalala. Jaalalli Waaqayyoo irraa ta'e sirriidha. Jaalalli Waaqayyoo irraa ta'e obsaadha, danda'aadha, irrevocably hin jijjiiramu. Kan isa jaalatus kan isa jibbus jaalata. Kana dhaqaatii tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 17 hanga 18 ilaaluu dandeessu. Inni kan biraa ajajamuu jaalalaa. Jaalalli in ajajama boloota ko. Yesus amma du'aatti ajajame jedha. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 irratti arguu dandeessu. Inni kan biraa qabiyyeen inni dhumaa har'a nuti ilaallee kutaa tokkoffaa suma irratti goolabnu dhugoomsii Waaqayyo irraa kenname. Dhugoomsii eenyu irraa kenname? Waaqayyo irraa kenname. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 hanga 20 dhattanii gaafa laaltan dhugoomsii Waaqayyo irraa nuu kenname argina. Boqonnaan 4 hanga 5 addunyaa akkamitti mo'achuu akka danda'amu dubbata. Kamittiin addunyaa mo'an seensa jalqabaa yaadadhaa. Lakkoofsa 6 hanga 10 wangeelli hangam amansiisaa ta'uusaa dubbata. Wangeelli obboloota koo waan amansiisaadha jedhamu hunduma caala amansiisaadha. Samii irratti dachee irratti wanta akka wangeelaa amansiisan hin jiru. Wangeelli waa'ee ilma isaatiiti. Wangeelli ilma isaa Yesus Kiristoosidha. Wangeelli waa'ee isa qalameeti. Boqonnaa 6 hanga 10. Inni sadaffaa dhugoomsii Waaqayyo irraa kenname yeroo laallu karaa mucaa isaatiin jireenya bara baraa jiraachuusaa. Jireenyi bara baraa kan jiru, jireenyi boqonnaa, jireenyi nagaa kan jiru waldaa dhaquu qofaan miti. Namoonni tokko tokko waldaa keessa jiru, Waaqayyo keessa garuu hin jiran. Lallaba keessa jiru, raajii keessa jiru hin dubbatu, baay'ee aktiividha, baay'ee tookaatiividha. Wanti isaan dubbatan laphee keessanitti hin coobu. Cal jedhaniitum aasaa qofa talalchu. Karaa mucaa isaatiin jireenyi bara baraa jiraachuusaa. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 11 hanga 13 ilaala. Arfaffaa waa'ee deebii kadhataa. Kadhanni cal jedhee miti deebii kan argatu. Kadhanni keenya deebii kan argatu waan kadhannee miti. Akka fedha isaatti yoo kadhanneedha. Kanammoo isatti argitu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hanga 17. Kadhata jechaan si jammar communicationidha. Kun yaada bal'aadha.
Gaafa nuti kadhannu Waaqayyoon dhaggeeffata. Gaafa nuti dhaggeeffannu Waaqayyoon dubbata. Waaqayyo immoo karaa sadii dubbata. Tokkoffaa karaa sagalee isaatii dubbata macaafa qulqulluudhaan. Lammaffaa karaa raajotaa, karaa abjuu, karaa adda addaatiin nutti dubbata. Karaa dhuunfaa keenyaa, karaa jireenya keenyaa nutti dubbata. Lammaffaani sadaffaa yoo baay'ee fagoodha taane immoo karaa raajotaa nutti dubbata. Yoo cimoodha taane garuu karaa raajotaa nutti dubbatus wanti nutti dubbatu sun nu dhugeessuuf nutti dubbata. Nu dhugeessuuf nutti dubbata karaa isaanii. Kanaaf baay'ee kadhataaf deebii sirrii kan jedhudha. Dhugoomsi Waaqayyo irraa kenname. Inni shanaffaaf inni dhumaa dhugoomsiin Waaqayyo irraa kenname waa'ee dhugaawwan gurguddoo sadii sirriitti dubbata. Dhugaawwan gurguddoo sadii kun tarii hafuura isaa, sagalee isaa, dhiiga isaa jedhee wanti dubbatu jira. Kan ammoo yeroo dhumachi geenye ditteel ilaalla waan ta'eef haman barbaachisu. Goolabaaf walitti qaba irratti immoo tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:21 goolabee cuunfee kaa'e jechaadha. Kanaaf egaa qabiyyeen ergaa Yohaannis isa duraa kuni tokkoffaa Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudha. Akkamitti Waaqayyo wajjin tokkummaa uumna? Waaqayyo bira dukkanni waan hin jirreef, dukkana keessa tokkummaa waan hin jirreef, ifaan tokkummaan waan argamuuf cubburraa qulqullaa'uudhaan. Akkamittiin immoo cubburraa erga qulqulloofne immoo wanti mul'ataan jireenya keenya irratti ta'u maalidha? Ajajamuu, Kiristoos fakkaachuu, jaalala addunyaarraa adda ba'uu, dhugaadhaaf amanamaa ta'uun jireenya keenya irratti argama. Kanaaf qabiyyeen macaafa kanaa Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudha. Lammaffaa ijoollee Waaqayyo ta'uudha. Sadaffaa hafuura dhugaatii. Hafuurri dhugaa gaafnu keessa jiraatu hafuura sobaa adda baasa. Hafuurri dhugaa sana mataa isaatu in dhugoomfata. Dhugaan dhiibu hafuurri dhugaa. Sadaffaa arfaffaa kan ilaalle jaalala Waaqayyooti. Jaalalli Waaqayyoo immoo madda waan hundaati jennee shanaffaa fi dhumaa dhugoomsi Waaqayyo irraa kenname kan jedhudha. Kan ilaalle kutaa tokkoffaarraaf asuma irratti goolamna. Kutaa lammaffaa immoo torbanarraa yoo Waaqayyo eeyyameef yoo jiraanne yoo achi geenye in ilaalla immoo ibsa. Tokkoffaa macaaficha eenyu barreesse? Yaadni ijoo macaafichaa maali? Bara kan barraa'e? Isa qofatu hin taane immoo seenaan dudduuba ergichaa maalidha kan jedhuu fi kaayyoo ergichaa, iyyaatii fi qorannaa wanta jedhu kana torban itti aanu immoo Waaqayyo nu gargaara in ilaalla. Kutaa tokkoffaa garuu asuma irratti goolabna. Ayyaanni, araarri, ibiddi hafuura qulqulluu golaa fi manaddoo bakka jettanitti jireenya keessan haa dhaalu. Mana keessan, deemsa keessan, dubbii keessan, baagala keessan, biizinasii keessan, yaanni fi ayyaanni araarri Waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u. Eebbifamaa, eebbafis ta'a. Dachaa ayyaanni araarri Waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa, dhaggeeffadhaa, namoota kaaniif sheer godhaa. Gaaffii yoo qabaattan weelkaam. Yesuus Kiristoos har'as borus amma bara baraatti isuma isaa.